Wanti kuni waan Oromiyaa keessa jiru qofaa miti. Miliyoona 10 geeffadhee jira 20 geeffadhu malee hin seenuu warra jedhee maatii isaatiin bilbilufaatu jira. Gaafuma Abiyyi aangootti bahu saamichi isaan bira jalqabe. Tigraayitti illee akkasumatti jira. Akka sabaatti sabicha kana hoolaalee jedhu saba Itoophiyaa hinanna hoo jedhamu tole jedhee warra hattu wajjin warra hatu sabni kun. Maal abbaa isaa basaasa kallacha dha'ee lafaa buusa. Abiyyi hattu akka inni ta'e irratti walii gallaa? Yooyyaa harka fuunee ashamaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabuu isin jenna odeeffannoo guyyaadhaan bira gaan qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Waraanni Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti akka jalqabuuf ta'u obbo Jawaar Mohammad dubbatan. Lammummaa waan hin qabneef walqixxummaan hin jiru. Walqixxummaan waan hin jirreef mirgi uummata Oromoo hin kabajamu jedhan Profeesar Tsaggaayee Araarsaa. Sababa garaagarummaa inni gidduu jiruun gara dhiiga wal dhangalaasuutti kan deemnu yoo ta'e dhumaatii guddaa hordofsiisuu mala jedhan ministeerri muummee duraanii Itoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaaleeny. Yaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya kun hangafoota oduu keenyaati. Oduu kanaa fi kan kana fakkaatan kan biroo qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessan dhaamsa keenya gara odeeffannoo keenya guutuutti isin dabarsinaa isinis hamma xumuraan faana turaan affeerra keenya. Garee deebii saffisaa poolisii federaalaa Iswaat dorgommii idil addunyaa saawwataa bara 2025 Emireetonni Arabaa qopheessan irratti hirmaachuudhaaf Dubaay dhaqanii jiru. Gareen kun gosaawwan dorgommii teeknika opereeshinii haleellaa ergama googgansa VIP baraaruun taaworii guddaarra ba'uu fi bu'uu fi koorsii gufachiisaa jedhamu irratti kan hirmaatan ta'uu himamee jira. Dorgommichi gurraan dhala tokko kan eegalu yoo ta'u Ameerikaa fi Chaayinaa dabalatee dorgomtoonni biyyoota 50 irratti walitti dhufan 120 ol ta'an kan hirmaatan ta'uu poolisiin federaalaa ibsee jira. Ministeerri muummee duraanii Itoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaaleeny Itoophiyaa keessatti waggoota dheeraa dhiigni dhangala'aa tureera. Amma nigaa jechuu danda'uu qabna. Hundinti keenya balleessineerra jedhan. Tibbana qondaalonni waraanaa olaanoo mootummaas garaagarummaa jiru mariin furamuu akka qabuu fi raayyaan ittisa biyyaa aarsaa hin barbaachifne baasuu akka hin qabne ifaan ifatti dubbataa turaniiru. Sababa garaagarummaa nu gidduu jiruun gara dhiiga wal dhangalaasuutti kan deemnu yoo ta'e dhumaatii guddaa hordofsiisuu mala kan jedhan ministeerri muummee duraanii Itoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaaleeny carraan dafnee deebi'uu keenyallee sadarkaa shakkisiisaarra ga'a jedhanii jiru. Kanaafuu nigaa yeroon jennu waan ga'e fakkaata jechuun ministeerri muummee duraanii kun haasaa tibbana miidiyaa irratti taasisaniin dhaamanii jiru. Profeesar Tsaggaayee Araarsaa rakkoo siyaasa dinagdee fi hawaasummaa Itoophiyaa keessatti uummata Oromoo irra gahuuf furmaanni hundeen sirna Itoophiyaa buqqisuu mirga abbaa biyyummaa kabachiifachuudha jedhan. Profeesar Tsaggaayeen kana kan jedhan dhimmoota haala yeroo irratti marii hawaasa Oromoo Kaanaadaa magaalaa Torontoo waliin taasisan irratti. Manni Oromoo rakkoo impaayirri Itoophiyaa irraan geesse qofa osoo hin taane madda rakkoo isaatiif furmaata dhumaa fi mirga hiree murteeffannaa isaa mirkaneeffachuu barbaadu qaba jedhan. Oromoon mirga hiree murteeffannaa fi abbaa biyyummaa isaa kan mirkaneeffatu hidhannoo qofaan jechuun kan amanan Profeesar Tsaggaayee Araarsaa Oromoon akkuma saboota biroo saba guddaa biyya afaan aadaa seenaa eenyummaa seeraa fi bulchiisa mataa isaa qabu waan ta'eef ofiin of bulchuun mirga namummaa isaati jechuudhaan ibsanii jiru. Sabni mirga kana qabu mirga isaa hacuucamee biyya fi qabeenya isaa saamamee eenyummaa isaa duugame afaan isaa hacuucamee jiraachuun uummata Oromoo lammummaa akka dhabu isa godhe jechuun kana jalaa bahuuf qabsoo finiinsuu qaba jedhan. Lammummaan waan hin qabneef walqixxummaa hin jiru. Walqixxummaan waan hin jirreef mirgi uummata Oromoo hin kabajamu jedhan. Sirni amma Itoophiyaa bulchaa jiru Oromoo ta'us milikiin garaagarummaa hin qabu jedhan Profeesar Tsaggaayee Araarsaa. Uummanni Oromoo Itoophiyaa keessatti aarsaa barbaachisu ijaarama Itoophiyaatiif kafalus akka lammii lammaffaatti ilaalamuun hin dhiifamu jedhan. Kanaaf Itoophiyaa galatanuuf hin qabneef wareegama hin barbaachifne hin kafallu irraa biyya walabaa ijaarachuu wayya yaada jedhu tarkaanfachiisaa jiru. Oromoon mirga abbaa biyyummaa fi eenyummaa fi maalummaa isaatiif qabsaa'uun dirqama akka ta'e akeeku Profeesar Tsaggaayee Araarsaa. Uummanni Oromoo mirga abbaa biyyummaa isaa kabachiisuus ta'e gaafa bilisoome biyya isaa tiksuuf humna waraanaa jabaa qabaachuu isa barbaachisa jedhanii jiru. Xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohammad rakkoon Itoophiyaa gaaga'aa jiru guddaan waraana jedhe. Jawaar marii hawaasa Oromoo Texas waliin taasiseen waraanni yeroo ammaa naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti adeemsifamaa jiru biyya gama diinagdee fi hawaasummaatiin gama nageenyaa fi tasgabbiitiin dadhabsiisee jira jedhe. Mootummaan yeroo ammaa waraana haaraa Eertiraa waliin jalqabuuf sochii taasisaa jiraachuu kan eere Jawaar Mohammad waraana kana dhaabsisuun dirqama jedhe. Xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohammad magaalota Ameerikaa kaabaa keessatti marii hawaasa Oromoo waliin taasisee jiruun mootummaa amma Itoophiyaa bulchaa jiru biyyattii waraana gama diinagdee
siyaasa hawaasummaa fi nageenyaan tasgabbii fi jireenyaatiin gaaga'ee jira jedhe. Addatti waraanni naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti adeemsifamaa jiru biyyattii kuffisaa jiraachuu kan eere Jawaar Mohaammed waraana kana dhaabanii biyya gara tasgabbiitti deebisuun barbaachisaadha jedhee jira. Mootummaan waraana biyya keessa jiru dhaabuu gara tasgabbii fi nagaatti deemu osoo qabu humnoota Tigraay fayyadamuun waraana hamaa mootummaa Eertiraa waliin jalqabuuf akka jiru marii hawaasa Oromoo Diilis waliin taasiseen ibsee jira. Itoophiyaa keessatti amma kan barbaachisu waraana biroo osoo hin taane Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessatti nageenya buusuun biyyattii tasgabbeessuudha jechuudhaan hubachiisee jira. Wanti kun waan Oromiyaa keessa jiru qofaa miti. Naannoo Amaaraatitti wanti akkanaa isaan mudateera. Waraanni keessa jiru miliyoona 10 geeffadhee jira 20 geeffadhu malee hin seenuu warra jedhee maatii isaatti bilbilufaatu jira. Isaan keessatti illee hanni kun babadhatee bakka waraanaatii fi bakka waraanaan ala jiru dhuunfatee jira. Immediately isaan bira akka jalqabe earlier jalqabe. Gaafuma Abiyyi aangootti bahu saamichi isaan bira jalqabe. Tigraayitti illee akkasumatti jira. Nama 18 gahee jira shamarran gudeedamanii du'an Tigraay keessatti. Haga Dubaayitti hanni kun wal qabatee Tigraay keessatti deemee jira. Guutuu biyyattiitti hanni kun jira. Akka sabaatti sabicha kana hoolaalee jedhu saba Itoophiyaa hinanna hoo jedhamu tole jedhee warra hattu wajjin warra hatu sabni kun. Ifa galasitti. Birrii hatan fidanii mana isaanii kaahanii bakka hatattu keessa jirta galgala sirraa fuuna jettee hattuun qabdee deemti. Kaan ammoo tumanii dirqiin itti seensisanii achisiisaa jiran ijoollee magaalaa shamarran ispeeshaali. An Finfinneetti bara ijoollee mana barumsaatii qabee ijoolleen barandaa bultu qabdee waa dubbiftee jennaan lamni dira የምታናግራቸው jedheen. አቺ ጀናን እህቴ ናት ናን ጀደ አይረፍ እንዲህ አይነት ችግር አለ የትምህርት ቤት ልጆች ቤተሰቦቻችሁን ልንገል ነው እያሉ ብር ይቀበሏቸዋል ቢቀርባችሁ ይሻላል ጀናን ነማ ኢጆሌ ለማወይ ቀበቴ ዱፍ አንደ ከማን ቦቤሱ ፊሰላላ ቱሬ ሲገለ ኦሮሚያ ከሰትሌ ሰንቱ ጀራ ኬንያ ዋንቶ ቆሲታይም ሙንጉኪ ሁምኒ ጀዳሙ ሚሊዮን ሸንተሚ ሰገልገል ቸጀት ፎቂ ገረ ሸንተሚ ሰገሊሞ ሸንተሚ ሰዴቲ ቀባ መጋለቲ ጉዲቲ ከሰት ወጋ ሸንተማ አዳ ሞቱማ ኬንያቱ ዳቤ ማሊፍ ጀናን ሁምና ዋይት ኮሎኒስቲ ፍራ ጨብሱፍ ጀቸ ቶፍታ ሰንፈየዳ ሜዳ ቦደረት ኡመኒ ኡጀዴ መናመነት ደመና አካማ ኦሮሚያ ከሰ መናመነ ደመኒ ሳመን ማነ ዱፈኒ በልበለሲ ደዳኒ ብሪ ፊዲስ እንጀቹ ጀልቀባኒረ ቶርባኒ ታል ተከ ሰንበተ ዲቃ ሰንበተ ጉዳ ሀቱን ኤኑ አከተዬ ቤካን ጅሩ ቤክ ማል ጎዴ ኡመኒ በሄ ገልመት ገሌ ኑራ ጄሳ ጀሬን mootummaan mallatteessaa jedheen namni 300 galma tokko keessaa mallatteessu jedhee mallatteessaniif mootummaan qo'atee waan beekuuf this up to this jedhee lafa kaayee waan tureef deemee balbala isaanii irratti squadiidhaan mataa dhahee lafa buusee jennaan irra caalma akka du'an ijoollee manaati. Ijoolleen manaa kun akkamitti tataa jiran ka jedhu ammoo ifa gala awwaalaaleetu jira sodaachifamanii dirqamsiifamanii warra hataa jirantu jira duubaan inni kun manuma jaarsaan mana ciisee jimaata deemee mana ciisee sanbata dhiqqaa dhufee waa wayii irratti hojjeta milishaadha aan hattuu wajjin jira hennuun illee sodaadhu jedhee hooboonu argeen bayee hoolaalu nama beeku okay quusaa jiraata jedheetumaan of duuba deebee gara mana galee ciise wanti akkasii illee hin jira ummanni illee bifa akkanaatiin jira hattuun illee bifa akkasiitiin jira warri galgala dhufee bakka naannoo tokkotti nama hamba gudeedu jira bar gudeeduuf qofa humna dhaabbatee jira. Humna akkana mootummaan jala dhaabbateen dhabamsiisu taanaan akka Ameerikaatiif akka Saawud Arabiyaa yeroo kaaheefi qo'adhee dhahaa jedheen taataanaan rakkoo ta'a humna ta'ee bahee jira cabsuun hin danda'amu jechuudha. Hin basaaf na basaasi maal birrii kiyya basaasa ani itti kennee maal abbaa isaa basaasa kallacha dha'ee lafaa buusa anjimaata amma fakkeenyaaf Arsii Nageellee irratti warra sangaa daldalu mataa dhoosaa jedhaanii ture dullaadhaan. Maaliif jennaan warra sangaa hatullee hataa waan jiraniif dhaayee bakka shimala qabatee haa ba'u uummanni warri qarshii qabu shugguxii haa bitatu jilbaa gadaa dha'u kanaan booda sii galee obsii jiraachuun qabu maaliif jennaan humna adda bilisummaa Oromooti humna mootummaati humna maaliif humnaa ol ta'ee jira nama maraafu nu qofaa miti warri sirna keessa jiru warri biltsiginnaa keessa jirullee hatamaa jira maal natti himta mindaa ofiitu hatamanii jiranii bar minda ofii fi mindaa jedhamee warra hatamee jira. Yaada kee kana gaafa laalu confused hin ta'e amma kan kana gochaa jiru mootummaadhaa jechaa jirra. Mootummaa keessa illee jiranii mootummaan ala illee jiranii hawaasa keessa illee jiranii warra hannaaf illee bahee Licensed by the PP to license godheensi jechaa jira. Already mootummaan waan kana sii galee hin dhaabsisu taanaan Isatoo jalqabsiise maaliif dhaabsisa? isa hoo jette ammoo sii galee hattu ifa galaa ammoo maal gootari naannattuu akka seen taate irratti walii galaa manifate
Abiyyi hattuu akka inni ta'e irratti walii gallaa. Akkasitti jaaji gochuu hin danda'u. Hin jetta afaan guutte. Afaan guutee hin jedhu. Kana amma akkuma salphaatitti osoo qaamni isaan dhowwatu jiraate eeruu kennitaa bakka beellama isaa eeruu kennitaa kan booda achi dhaabbatanii poolisoota isaa ta'u waraana bilisummaa Oromootis haa ta'u jaruma qarshii sirraa fuudhuu dhufe san qabdaa jechaadha. Isaanuma qabdeetoo fuutetoo achiin naxa bakka isaan jiraataniin naxa jechaadha. Akkasitti to'achuun hin danda'amu. Miseensonni Jila Gadaa Karrayyuu fi manguddoonni hawaasa Karrayyuu Ammajjii Jaabara 2025 hidhaman hadha hiikamuu maatiin himanii jiru. Miseensi maatii hidhamtootaa yaada kenneen miseensonni Jila Gadaa Karrayyuu fi manguddoonni sababa walga'ii barbaadamtu jedhamanii hidhaman gadi dhiifamuu dubbatee jira. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota Jiruu Miidiyaa odeeffannoo keenya guyyaa har'aa kanumaan goolabnee jirra. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraabiin godhee sabskiraayib gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya yaada keessan gara koomantiitiin nuuf kennaa waan hojiin turtaniif galatooma ulfaadha.